afadhu qoy. Viidiyoo kee kana share godha biraan darbina. Jalqaba irratti ijoolleen biyya Libaanos Beirut keessa jirtan akkasuma naannawaa ishee baadiyyaa keessatti argamtan jechuudha. Akka fakkeenyaatti Tiraabiloos Mirjaa Ayyuur Marjaan Muluk kan jedhamu Nabatiyyee karaa Saayidaa duubarraan kan jiru ijoolleen kun sirriitti of eeguu qabdu jechuudha. Of eeguu qabdu wasiniin jiru dhukaasni yeroo baname mana keessaa alatti gadi baqachuu yookaan mana tolseenaa siniin jechaa hin jiru. Tokkoffaa uumaa keessaniin jilbiiffattanii kadhattu jechuudha. Maaliifin Waaqayyo isa ibidda uume, isa nama dhukaasu kana uume, nam tolchee kana ani sanittiin dhukaasan kana namatu tolchee miire nama kanaayyuu ka uume Waaqayyo waan ta'eef balaa kana keessaa isin baasuu danda'a. Hin sodaatina. Uf amanaa malee yookaan Waaqayyotti amanaa malee hin sodaatina. Amanuun jaatti furu. Kanaaf kan bira kana isin jechuu danda'u ijoolleen immoo magaalaa Beirut keessa jirtan. Nuti nagaa qabnaa nu bira humtuu jiru maan dhageenye nus Beirutuma keessa jira kan jettan baadiyyaarra kan lolli ta'aa jiru. Mirjaa Ayyuur Marjaan Muluk kan jedhamu kun daangaa Israa'elii fi Filisteemirra jechuudha. Achirra kaambii waraana addunyaatu jira. Maaliif achitti waan hidhamee politikoo wajjin ji'a ja'a hidhame. Mirjaa Ayyuur Marjaan Muluk keessatti yeroo aceendu san achi mana hidhaa san keessa ture. So nan beekaa jechuudha. Maaltu achitti akka ta'u nan beeka. Ijoolleen ji'a waggaa meeqa achi turan nan beeka waan ta'eef. Sababa koronaan dhufe biyyatti galleennee qabamnee achitti gallee jechuudha. Naannoo ji'a ja'a torba achi turren. So kanaaf nan beekaa jechuudha. Achitti namni dhufee sin gaafachuu hin danda'u. Kanaafuu ijoollee mana hidhaa baadiyyaa keessatti argamaniif sagalee ta'uu kan danda'u isin warra magaala keessa jirtan kana. Sirriitti ilaa hubadhaa ijoollee. Ollaa kiyyaa manni gubata jechuun manni kos gubachaa jira jechuudha. Maaliifin ibiddi sun natti darbuu nafu waan ta'eef. Kana sirriitti nuyi nagaa qabnaa nu bira humtuu hin jiru hin jedhina. Waan dhufee sin bira ga'uun beekta waan ta'eef. Sagalee walii ta'a. Ijoolleen Beirut keessa jirtan, ijoolleen Oromoo ciccimoon kana dura jechuudha. Biyya Beirut keessa mitiiti, biyya Itoophiyaa keessatti wanta ta'uuf hiriira baanee firii argannee jirra. Imbaasii fuulduratti ijoolleen ragaadhaaf jirtu baay'een keessan. Yoo dagachuu baadde kanneen akka Daraartuu, Baqqalaa, Siifuu, Caaltuu, Sobbooqa eessa jirtu sinama. Jechuun wanta duraan hojjettan san maal dhiistan. Amma kan uffata aadaa uffatee maal jedhu irra caalan warra kaleessa alaabaa miyyee faarsaa ture jechuudha nurratti. Yeroo nuti irreecha bahuudhaaf deemnu warra fuuldura keenya goraa ture jechuudha. Imbaasii deemee akka nuyi mana hidhaatti gallu kan warra nu taasisan jechuudha. Warri amma uffatanii maal jedhan keessa. Hundi isaanillee yoo ta'u baatan an warri hin beeku jechuudha. An warri hin beeku jechuudha. Dawooraa baasii fuulduratti yoo nuti irreechaaf deemnu Habashoota wajjin ta'anii warra nu wal lolan jechuudha. Har'a Oromoo sabboontota kan ta'anii Beirut keessatti ijoolleedhaaf sagalee ta'uu didan. Dhaggeeffadhaa. Ijoolleen karaa Tiraabiloos keessa jirtan. Akkasuma immoo Mirjaa Ayyuur Marjaan Muluk keessa warra jirtan. Nabatiyyee Saadaa kan jedhamu. Saadaadha moo Saadaadha waan akkasiiti. Warreen akkasii kun mana madaamii keessa kan jirtan inumaa yaa badiin biyyaa wajjin waan ta'eef homaa wanti sun gochuu dandeessanii jirtanii Waaqa keessan kadhadhaa. Sirriitti cimaa amantaa keessanii. Kan ammoo warri Beeruutiin kun mana lama kan qaban jiran, mana lama kan qaban jiran baadiyyaaf magaala. Yeroo bona mana biraa, yeroo gannaa mana biraa kan deeman jira. So namoota gurguddaa wajjiniin yookaan jaarsa wajjin jaartii wajjin yookaan manatti sin dhiisanii ofii isaaniitii magaala deemu taanaan biraan hafinaatti deemaa sinis wajjin jechuudha. Mana san gad dhiisanii isin achi keessatti nama dhukkubsataaf jedhanii yookaan waa tokkoof jedhanii achitti sin dhiisu taanaan biraan hafinaa. Maaliifin gara jabaattoonni illee jiru waan ta'eef isaa wajjin deema. So kanaan ijoolleen immoo nuti nagaa qabnaa nu bira fayyaa nagaa humtuu hin jiru. Akkunumaa wajju miidiyaa irratti kan isin jettan argaa jirra. Ibidda darbatamu argaa jirra. Ijoolleen dhabamaa jiran onlaayinii irra kan hin jiru walii yaafadha. Walii yaafadha. Ijoolleen duraan wal beektan akkuma wal beektanii walii yaafadha. Ijoolleen ammoo Beirut keessa jirtan akkuma kana dura gochaa turre imbaasii deemaa nama 4 nama 5 ta'aati walitti gurmaa deemaa ijoolleen mana hidhaa baadiyyaa keessa jiran akkamitti jiru. Odoo atattamaa mootummaa gaafatanii tarii mootummaan gadhiisuu danda'a jedhee yaadaan. Maaliifidha adunno kana keessatti yookaan mana hidhaa magaalaa keessa jirutti illee akkana fiduu danda'a. Sinigalee karaa Berbir kan jedhamu manni hidhaa wayii dildila jalarree jira ijoollee gaafachaa kan turre ijoollee wajjin gaafachaa turre hin beektan. Manni hidhaa dildila wayii jala jiru jechuudha. Sinitti agarsiisu. Dildila gubbaa konkolaataa deeman dildila ture sanuu dildila moofaa jechuudha. Jala immoo namatu itti hidhama jechuudha. Jala isaa dhakaadhaan akkas xiqqoo shiboo maal kana naannechanii jala isaa sana hidhamtootatu jira.
So isumallee wayya jedhee yaada xiqqoo akka tokko magaalatti siqa aduu nan beeku manni hidhaan biraallee jira ijoollee baadiyyaa keessa jiraniif sagalee haa taanu sinaa eeguu waaqni viidiyoo keenya koppii liink sheer naaf godhaadha. Ijoolleen gara waatsaappiitiin guruupiin keenya sadan keessayyuu ani keessa hin jiru maaliif waatsaappii koona irratti gubanii jiran sababni waatsaappii koona irratti gubanii fi waa'ee gargaarsa micoo ija dhukkubsachaa jirtu sanaaf hatattamaan gochaa waan jirruuf gargaarsa biraan irratti dabalaa turanii gargaarsa sanammoo nuti mana madaamii jirraa gargaarsa irratti nuti ta'e waan ta'eef bakka harki nu ga'e dhaqqabna bakka harki nu ga'e. Nu beekuu dhabuun namoota tokko na harsaan. Kanaaf ani keessattuu ijoolleen hiriyoota kiyyaa nan uffanii jiru. Xiqquma tokko taanaan ijoollee beluu tikkeettii bunna ijoollee beluu mana yaaraa geejjina ijoollee akkana goonoo jedhu amma inumaayyuu ijoolleen nan uffaa jiranii. Okay? Kana sababan ani dura micoo ija dhukkubu kana jalaa baasneetu gargaarree san booda immoo kanatti deebina jedheef waatsaappii kun irratti gubatee jira. Lakkoofsa haaraan deebi'ee jira. Ani gubatiin malee ani jira. Wal gargaaruun walii dhimmamuun nuti ijoolleen Oromoo saba keenyarraa dhaalle waan ta'eef. Nuti jibba walii otoo hin taane jibba saba biraatiyyuu hin qabnu. Maaliif firoomfatee guddifachaa jire ofitti qabatee gadaa siistem sirna wal qixxummaatiin bulchuu barbaada. Oromoon malee ofiif caalmaa kenneen beeku. Kanaaf maana caalti maana caalaa anatu caalaa anatu maali warri kanarratti sammuun keessa waan hin taane isin jalaa ijaarame kana diigati jaalalaan tokkummaan nageenya wal wajjin deemna isiniin jedha kabajaaf nagaanaa turaadha ijoolleen Beerut keessa jirta waaqayyo sinaa eegu akkasumatti immoo isinis walii yaafadha hin taa'inaa ijoolleen magaala keessa jirtan akkum kana duraa ijoollee dhimma maaliif callistan ijoolleen Beerut keessa jiran kana dura jechuudha Oromiyaa xiqqeetti taasisaa turre jechuudha otoo habashaan akka nu hiriiran baane akka nu irreechan baane akka nu uffata aadaa uffannee aadaa keenya mul'isne baay'eetu gufuu nuti ta'aa turan jechuudha. Irra caalan ammoo ijoolluma Oromooti jechuudha. I love you Itoophiyaa kan jedhu sanaan sala hidhatanii fuuldura keenya ba'aa turan jechuudha. Asirratti maali alaabaa goggodhatanii fuuldura keenya irratti bahanii jechuudha. Har'a garuu sabboontoota ta'an of baruu waan guddaadha. Uffata aadaa uffatanii aadaa keenya nu mul'isaa jiru. Irra caalaan isaanii osoo hin taane nam tokko nama lama akkasumaan akkasii. So isin ammumaa baga of bartanii ijoollee keenyaaf quuqama. Miidiyaa irratti soba biliilici hin jedhina. Hojjedha gadi bu'aatu. Bakka jirtanitti hojjedha. Miidiyaa kanarratti qofa Oromoo urgooftanii gatteechanii habashaan ta'ina isin jechuudha. Jaaladha. Turtii gaarii naa tura. Waan numa dhugaa jiru dubbadha. Sababni isaa ana jedhamtuudha.